hadda gatii eelee gatii istoofii isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa, laayikii godhaa. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan illee sabiskiraayib godhaan. Meeshaaleewwan isin argaa jirtan kuni kanaan dura hordoftoota kootiif qopheessee ittiin gahedha. Namoonni haala kanaan ammallee barbaadanu inshallah ajajachuu dandeessu. Hojiin akkuma itti fufetti jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Namoonni laayikii gochuudhaan na jabeessaa jirtanu galatoomaa, jazaakumullahu khairan. Akkasuma yaada jirullee koomentii jala naa kaa'aa. Viidiyoo koo yoo isinitti tole laayikii godhaa. Egaa kanneen kuni kanaan dura hordoftoota kootiif qopheessee ittiin gahedha. Namoonni haala kanaan ammas ajajachuu barbaadanii ajajachuu dandeessuun isiniin jedha inshallah. Akkuma beekamu Arabiyaa Majlisii afata golgee meeshaalee garaagaraa haala kanaan illee dabalatee isiniif inshallah jaayiza kaniin godhu ta'a. Kun haala kanaanii akka barbaadanitti jechuudha. Kan inni irra deemaa jiru kun akkuma argitan firaashii boondidii sana. Inni karaa gadii kun immoo firaashii ispoonjiidha. Egaa yeroo ajajachuu jettanuu firaashii ispoonjii moo boondidii firaashii isa bareedaa jechuudha. Kana yaada keessa galchaati. Viidiyoo hedduu hojjedheera garaagarummaa firaashii boondidii fi ispoonjii sana ilaaltanii filattanii waan irra gaarii ta'e bitachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitanuu eelee isiin kun eelee miila hin qabnedha. Wantoota garaagaraa irra keessanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun miillisii kun hanga bakka sibiila sanaati. Isa kaanirra darrabamee taa'aara. Kun hanguman ol kaasee kana jechuudha. Inni akkuma argitan almuuniyeemii isa biyya alaarraan kan inni hojjetame sibiillisaa jechuudha. Yookiin biratii miti almuuniyeemiidha. Inni sadarkaa lama qaba jechuudha. Amma kan biyya keessaas illee jira. Haaluma kana ta'e. Inni jalaa sun immoo yaa'u eeleedhuma baramaa ta'e samiila qabu. Miillisaaf eeleen isaallee irraa adda baha jechuudha. Inni kun immoo miila hin qabu. Jechuun bootaadhaaf waan akkasiitii fi bareedaadha malee hanga sana wanti inni garaagarummaa isa miila qaburraan adda ta'e wayii hin jiru. Kun akkuma argitan inni kunis isuma miila hin qabne sana ta'e keela kun biratiidha. Akkasa sana almuuniyeemii isa biyya alaarraa miti kan inni hojjetame. Kanaaf garaagarummaa gatii irratti qaba. Akkuma argitan istoofiiwwan kanneen kun illee inni MNZ jedhu suni qobaadha jechuudha. Hanguma kalarii isaatiin kan argaa jirtan sun isin irra keessoo kun abbaa tokkooti. Birrii 1400. Inni jalaa immoo MNZ inni jedhu xiqqoo saayizii wal dhabaa birrii 1500 jechuudha. Garuu hanga ta'e isa irra keessaa wayyaa. Inni jalaas bareedaadha. Silaa tokkoon irraa fuudheen isinitti agarsiisuu qaban ture. Kaameeraa namni naa qabu hin jiru. Akkasuma immoo yoon abbaa meeshaa kanaan naa qabu jedhee namoonni tokko viidiyoo keessa galuun barbaadanu. Kana hidheetan akkuma ta'e haala kanaan isinitti mul'isuutti jira. Jechuun eelee hordoftoota kootii bituu dhaqeen egaa mangadii koo viidiyoo xiqqoo kana waraabee malee itti karoorfadhee viidiyoodhaaf jecha hin deemne. Achumaan immoo namoonni barbaadan yoo jiraattan gatii isaa maaliif isin hin beeksisne jedheen gatii isaa isinitti immoo dhufee isitti nama bicuu maandajaa fakkaattu kun immoo birrii 800 jabanaa bunatti kaa'uudha. Distii xixiqqoodhaaf malee hin taatu jechuudha. Isin baay'ee tokko xiqqoodha. Akkasuma istoofii abbaa lama immoo birrii 2200 yeroo ammaa kana jechuudha. Isuma akka irra keessaa sana ta'ee abbaan lama. Kun inni abbaa dhaabii kun immoo akkuma suuraa irratti argitan viidiyoon goone jechuudha. Suuraa kaasii kan inni yeroo namoota na ajajataniif bituun isinitti agarsiisaa jira. Kamma suuraa isaa kana viidiyoo itti karoorfadhee viidiyoo waraaba jedhee hin waraabne sanayyuu xiqqoodhuma wayii namumaan bitu sanatti agarsiisuudha. Yeroon waraabuun silaa viidiyoon isaas keessa jiraate maaliif hangatiisaa ittiin himne jechuufan isinii qabadhee dhufeenna
abbaan lamaa kun ilaa inni booksii hin qabne dhaabii ta'e kuni birrii 3,500. inni immoo booksii qabu kun ilaa booksii barrii qabu kuni garaagarummaan isaa barrii qabaachuuf dhiisuudha malee inni sun illee akkuma argitan madardaraa bakka wantoota garaagaraa irra kaa'atanu qaba. inni kun immoo barrii qaba. inni kun immoo birrii 4,500 garaagarummaa 1,000 jechuudha. itti aansuudhaan immoo eelee inni miila qabu kuni kan booksii hin qabne birriin isaa birrii 7,000. inni booksii hin qabne jechuudha. inni booksii barrii qabu kun immoo birrii 8,500 garaagarummaa birrii 1,500 jechuudha. akkasii kana fakkaata yeroo darbe gatii eelee isinii dhiyeesseen ture garuu sagaleen yeroo sana maanni nama sakkaree wayisi bira jira immoo maanni sagaleen kun akkasiinaan jedhaa turtanii daqiiqaan dheeressee ture sana keessa sagaleen harkifame jechuudha. egaa viidiyoo keessatti yeroo ideet godhamu yeroo daqiiqaa dheereffama yoo viidiyoon sun gabaabaa ta'e yoo viidiyoon sun dheeraa ta'e immoo daqiiqaa gabaabsamaa si'achiisuudhaaf. ani immoo viidiyoo gaafasiis gabaabaa waraabee gatii ta'ennaan sirriitti akka inni isinitti mul'atu hedheen daqiiqaa dheeressee sana keessa sagaleen koollee sagaleen nama na jalaa dubbatu sunillee wal harkisee booda kana dhaggeeffadhee anayyuu na dhibee jechuudha. akkasii hordoftoota koo inshaallah akkuma isinitti himee namoonni meeshaalee garaagaraa arabiyaa majlisii afata mana keessa afata golgee akkuma nama isinitti agarsiisee ka'ee meeshaalee mana keessaa meeshaa xixiqqaa hanga meeshaa gurguddaa barbaadanii inshaallah na biraa argachuu dandeessu. lakkoofsa asirratti argamuun na dubbisaan isiniin jedha. yeroo hedduu biyyi keessa jettu kan hin jiru magaalaa Jimmaa naannoo Jimmaa bakka kamiyyuu bakka makiinaan seenu hundayyuu isiniif qaqqabsiisuu hin danda'an inshaallah. isin na dubbisaa iimoon osoo hin taane namoonni dirqama yoo waasaappiif telegiraamii hin qabne rakkoon qabu iimoodhaan akkuma ta'etti waliin haasa'uu dandeenya. sanuu bilbilaa miti sagaleen osoo ta'e irra filatamaadha. akkasuma immoo irra guddaa waasaappiin immoo sagalee walii kaa'amee gaariidha. inshaallah na dubbisaatii meeshaa barbaadan na biraa argattuun isiniin jedha. namoonni na jajjabeessaa jirtanuu galatoomaa. akkasuma namoonni laayikii hin goonellee laayikii godhaa. namoonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. hiriyootan keessaniif illee liinkii yuutuubii kootii sheer godhaafiiti namoota meeshaa barbaadan biraan naaf ga'an isiniin jedha. namoonni na jabeessaa jirtanullee galatoomaa. hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.